dhaamsi obbolummaan isiniif qabu yoo jiraate islaamummaan amantii haqaadha. Rabbi tokkichis kan dubbate amantiin ilma namaaf jaalladhe amantii islaamaa qofa jedhe. Jecha isaa keessattis kan dubbate amantii islaamaa qofadha. Har'ayyuu taanaan boriyyuu warri dukkana keessa jirtan, warri ilma namaatiif gajjettanii ol jettanii sagaddan, warri Yesuus waaqa jettan, Yesuus Kiristoos kun ofumaa keessanii fuutanii aboo itti laattani malee, ofumaa fuutanii dirqama waaqa ta'uu qabda jettanii malee, Yesuus guyyaa tokko ani waaqa ofiin hin jenne. Sinii galee waan abbaan ofiin hin jenne nama fakkeenyaaf maqaan kiyya sabboontuudha. Dhuftanii maqaa biraa yoo na waamtan isin jalaan owwaadhu. Yoo immoo toon sabboontuudha isiniin jechaa jiru immoo sabboontuu miti jettan hin fudhadhu. Ani sabboontuu waan an ta'eef nama biraan na waamtu taanaan lakkiin jedha nan dida. Kanaaf Yesuus Kiristoos hammayyuu waaqa miti. Warri humnaan waaqa gochuuf deemaa jirtanii yoo dhugumaan immoo waaqayyo isiniif ta'a ta'e itti jabaadhaa. Namni du'ee, namni biddeena nyaatee, namni fincaa'ee, namni qaama saalaa kittaannatee, namni bidiruu keessa ciisee galaanarra imalee dhugumaan yoo waaqa jettan mee Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 8:22 irratti itoo bartoota wajjiniin laga gamatti imalaa jiru bidiruu keessa ciisee Yesuus Kiristoos dhagaatii dubbifadhaa jechuudha. Bidiruu keessa ciisee itoonni bidiruuma sana keessatti mugaa jiru bartootaa fi bidiruutti galaanni itti guutee dhahaan qilleensaa bubbeen jabaan itti ka'ee jedha. Isa booda Yesuusin kurruufa amma kana irra falaalaa ilma namaatiin dadhabeera waan ta'eef karaarra imalaa jira. Amma fakkeenyaa yeroo biyya jirrutti jechuudha. Konkolaataa keessa yeroo teenyu namoonni tokko riba jaallatu hin mugu fa'aa daandii dheeraa yeroo deemanii konkolaataa keessa taa'anii hin mugu. Irrafu nama waan ta'aniif hin dadhabu. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos akkasuma bidiruu keessa ciisee hin muge riibni isa fudhatee deeme jechuudha. Ituma inni rafaa jiru bidiruun bartootatti guutee galaanni bidiruu isaanitti guutee bartoonni silaa nyaatamanii itti siqanii yaa barsiisaa noo dhumuuf jennaa ka'ii jedhanii tuttuqanii dammas kana achitti ribaa kaasanii Yesuus Kiristoos. Namni akkasitti rafu waaqaa ijoollee waan inni rafaa, waan inni gadi bu'ee dhufee seexanaan qoramaa, waan inni gadi bu'ee dhufee kabalamee fannifamaa, waan inni gadi bu'ee dhufee rarraafamee ajjeefamee boolla keessaa immoo kaafamaa. Maal taatan isin ofii keessaniifiyyuu gahisaa jirtu wangeela keessaniin ala. Wangeela keessaniin ala deemaa jirtu wangeelattiyyuu jiraachaa jirtan itti namana jettan malee kan wangeelli keessan dubbatu kan biraa loojikii si fayyadamtan kan biraa wangeelaan ala jirtu jechuudha. Kanaafuu isiniyyuu mormituu Kiristoos malee amantuu Kiristoosii miti. Nuti Kiristoositti amanna jettan malee jechuudha. Dhugumaan Kiristoositti amantaniitu Yesuusin hin jaallattu itti amantan yoo ta'e Yesuus an ergamaadha jedhe miti ergamummaa isaa amanaa fudhadhaa. Yesuus an ilma namaati jedhee barsiise miti ilma namaa ta'uu isaa amanaa fudhadhaa. Kanuma dhugaan jiru dhugumaan amantuu Kiristoos taatan isin jechuudha. Kan ammoo eenyu raawwatee jira? Musliima. Musliimni ilma namaa ta'uu isaa kunoo isinitti baasanii wangeela irraa lallabaa jiru. Ergamaa ta'uu isaa wangeela irraa baasanii isinitti lallabaa jiru. Isin immoo musliimatu wangeela Yesuusitti amanee jira. Eenyutu amanee jira? Ofuma keessanii taa'aa of taasisa. Kuni isin kijibumaan deemaa jirtu, illikumaan deemaa jirtu malee Yesuus Kiristoos ani waaqas hin jenne aboo waaqummaallee hin qabu waan hojjetu hundumayyuu waan waaqayyo hojjedhu isaan jedhe hojjeta jechuudha. Kanaaf ani sabboontuun immoo gadi jedhee dogoggoroota inni kana duraayyuu hin ga'a. Dogoggoreera Yesuus waaqadheera tajaajileera waan hundayyuu godheera kalaas hin ga'a waan ta'eef hammaan boodammoo iddan dhugaa kan argadhe iddaniif argadhe iddan daandii sirrii sororoo karaa sirriitti nageessu iddan argadhe dudduuba kiyya deebi'ee ilma namaatiif sagaduun tasuma sammuu koo keessallee hin jiru. Dileetii qaata ta'ela ofuma siiseen gara Yesuusitti deebi'atoon jedhe sammuun kun ajajama. Maalaadha koo gaafa sana marzee harkaan dhugeen du'i. Kanaafi itti jabaadhaan isiniin jedha deebinan isiniif qabu kanumadha. Of duuba deebiteettanii isin eegina. Inshaallah yoo rabbiin kiyya na gargaare isin warra dukkana keessa jirtan iyyuu isinumatti lallabeetanan gara ifaa kan akka dhuftan isin taasifadha malee ani gara dukkanaatti achi deebi'u namni dukkanatti deema jedhee yaadu jechuudha. An akkuma kiyyattu jechuudha. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedha deebiin kiyya inni isiniif deebisuu barbaadu tajaajiltootas haa ta'u tajaajilamtoonni obboloonni kiyya hiriyoonni kiyya warri kaleessa wajjin turre karaa dhugumaan sabboontu jaallattu yoo taatan dhuguma hiriyummaa dhugaanaaf qabdu yoo taatan dhuguma jaalala dhugaanaaf qabdu yoo taatanii koottaa karaa sabboontuun irra deemturra waliin deemna. Imalli keenya waliin haa ta'u koottaa karaa kana karaan haqaa karaan sirriin karaan dhugaan karaa sabboontuun qabatte kanaadhaanis islaamummaadha. Kanaafiyyuu koottaa harrayyuu isiniin jaalladhaan jechuudha. Yoo immoo lekkii jettan immoo
achuma teenya nuti si immoo gara sittiin deeffachuu barbaanna si jaalanna waan ta'eef gootanii jaalalli isin boolla qoonfartanii gadi itti na darbattan sun dukkanatti na waamtan suni biyya nataa ta'an hin fedhu jechuudha. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedha. Deebiin kiyya inni isinii deebisuu barbaade aqaan gabbaramaan gara islaamummaa kan nageesse aqaan gabbaramaan rabbi tokkicha ta'uu isaa quraana irraallee waanan hargeef ragaa qabatamaa waan jiruuf waaqni aqaan gabbaramu waaqni inni sirriin yeroo hundumayyuu al takkaa nama ta'e al takkaa waaqa hin taane al takkaa fannifamee al takkaa du'ee du'aan kaane suni isa miti Yesuus waaqa isa dhugaa Allaha qofatu waaqa dhugaatii karaa dhugaatii kanaaf gara amantii islaamummaa dhufe inni immoo isin Yesuusii immoo maal si godhee maal si goonan Yesuusiin kaaddee qarshii meeqatti gurguratte warri jettan hin gurgurreen Yesuusiin hin gurgurree itti namani malee hin gurgurres hin kaanneesi kanaaf iyyuu Yesuus immoo waaqa miti ilma namaa waan ta'eef ilma namaaf sagadu ergamummaa isaatii fi namummaa isaatti immoo hamanee jira kanaaf iyyuu deebiin kiyya kana fakkaata karaa keessas dhufee isiniif hin deebisu. Yoo barbaadan naa dawwalaa yoo barbaadan isaa dantaa namaa hin qabu ani immoo jechuudha maatiin kiyyas na jaallatanii hiriyoonni kiyyas na jaallatanii abbaan barbaade na jibbee abbaan barbaade na jaallateen dantaa koo miti amala namaa jechuun isinitti ni mana dhaggeeffadha warri har'a sabboontuu si jaallanna jettanii ammuma har'a kana si jaallanna jettanii na jaallattanii gaafa mudaa tokko narratti argitan immoo ammuma har'a na jaallattan na jibbitu hundum dachaa ta'a gaafa san jaalala namaa hin fedhu jaalala rabbi tokkichaa isa dhabamarraa na uumee nama na taasisi sana qabataanaani dantaa koo miti kan namaa jechuudha. Kanaaf sababbii isin jaaladhattanii boochaniif rabbi tokkichaan ganii gara keessan hin dhufu. Sababa kanaaf iyyuu na jaalattoota kotta karaa gaariirra waliin himalla nan jaalattan yoo ta'e immoo iddoon isin jirtan isinitti taa'u manneen keessan achuma taa'aa isiniin nan jedha rabbi immoo guyyaa tokko ija keessan illee banee qalbii keessan illee isinii banee isin qajeelchee karaa qajeelarra isin buusa jedhee abdiin qaba abdiin kutadhu lafan ga'e isillee walumaan itti fufna jabaadhaa ilaaltu dhumarratti jechuudha. Kanaaf iyyuu deebiin kiyya kana fakkaata carraan alaattaniif galatoomaadha. Karaa keessaa dhuftanii namni tokko iyyuu akkas ta'ee akkana ta'ee gaafii nuu deebisii Yesuusin maaliif gantee warri jettan hin ganne Yesuusitti namane deebiin kiyya kana fakkaata isiniin jedha galatoomaa sa'aatii keessaniin gubu. Kallattumaan gara ustaazota keenyatti deebiseen jira ulfaadha. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلام يا سلام يا سلام كن ديبين جرى كفا في ميت نوفو ديبي دا والله دبي إجا كابو دبي دوكا كابو دبته دوكا دبتشو دا في هاسوانا ما قداتي ملي هاسوا جوليا كيتي كنا رأيه غمو متي Rabbiin barakaa si haa godhu Rabbiin amantii qabatte kana irratti gassi haa dhaabu inni danda'aadha nama haga xumuraate irra jiraatee irra du'eellee jannatul firdoosin dhaalu Rabbiin si haa taasisu yaa murannoo jajjaba yaalii biraallee haga irratti geessaniitti jechuudha haga ta'an waan ta'e jiru quba hin qaba soo sadarkaa gara biraatitti yaalanii haa ta'u garuu milkoofnee fi fuulduratti illee milkaa'u jechuudha. Fuulduratti illee milkaa'u deebiin keessan sinii deebi'eetiin jira. Garaa keessan kutadhaa. Namni islaamummaa irra jiru akkuma siinuu jettee namni islaamummaa qabate namni muslimaa du'aa fi jireenyi isaaf wal qixa. Nama islaamummaa qabatu nama islaamummaa kiristaanummaa irraa gara islaamaa dhufe ajjeesuudhaaf yaadu sanuu shamara miidhuudhaaf yaadu wanta akkallee wanta akkasiin hin godhu. Gaddeebummaa keessan gadigalummaa keessan dadhabina keessan ragaadhaan dadhabnaan gara biraatiin deemuu keessan isin agarsiisa malee dadhabina keessan agarsiisa malee wallahi shamaratti waan hamaa yaaduun wanta akkallee gara tokko iyyuu isin dhoofu garuu nama muslimaatiif wanni jala sararree isinitti himnu waan tokko jira inni sun maal jennaan nama muslimaatiif wallahi aga isin jireenya jaallattanirra namni rabbi isaatti amane du'a jaallata aga isin jireenya lafa kanarraa dhiichisuu sirbuu dhuguu fi caffaruu kilabii garaagaraa keessa fiigdanii isin caffaruu hundas isin jedhu san namni rabbitti amanee tokkichummaa rabbi isaa fudhatee tawhiidni isa keessa gadhaabatee jiru wallahi aga isin jireenya jaallattan sanirra du'a jaallata sababiin isaa namni yoo addunyaarra jiraate badii garaagaraa dalaga rabbi isaatii wal dhaba uumaa isaatii wal dhaba yoo du'e garuu yoo sila rabbiin bira waan gaarii qabaate jannatul firdoosiin dhaala
kanaaf namni muslimaa namni rabbi isaatti amane namni tawxiidni isa keessatti gad dhaabbateetiin jiru aga isin jireenya jaallatan irra du'a filata kana jala sarara kanaaf nama tokko miidhuudhaaf yaaluu yookaan ajjeesuudhaaf yaaluu waan akkasii wallaahi waan akkasii hin gowwoomina kiristaanochi sanuu shamara irratti rabbiin rahmata isinii haa godhu alhamdulillahi rabbil aalamiin kaleessa akkuma jette dukkana keessa turte kaleessa akka jette ilma namaa waaqessaa turte arra ammoo isa ilma namaa uume waaqessuu jirti allaqe namni gara garbichaarraa gara rabbii garbichaatti deeme waan takka dhimma takka illee hin qabu kanaaf waamichi isiillee waamichi keenyallee waamichi ambiyootaati gara rabbii tokkichaatti kotta uumaa keessan dagattanii maa uumama hin waaqessineedhaaf ilma namaa darartan lal anaa wajjiniin rabbi subhanahu wa ta'ala quraana keessatti yeroo nu himu aayata dubbatee erga xumureen booda maal nuun jedha isaan in jaalatan in fedhan akkuma ofii kafaran isin kafarsiisuu fedhan maaliif jennaan fatakunuu sawaa'a akka isin isaanii wal qixa taataniif jecha eessatti addunyaa irratti illee kafartanii akka dachee kanarra deemtaniif jecha akhiraatoo ibidda san akkati isaanii wajjin hin dhandhamtuudhaaf jecha gara kufriitti isin waamanii jedha كفرما كيسنا ونيجر والله العظيم موتوا بغيظكم دلنسو كيسني في هوي كيسني نزدو عمله نمني تكا غرايسات قلبي سات ربي توكيت تمنان ابدا ربي سديف ان بيتمو سبب بينسا نمني توكو نما توكو فوجته بري اجولم تمنا مدامي mana tokko hojjettee bartee yookaan nama lama mana tokko hojjettee bartee mana sadiin dandeesseen hojjettu dhiiftee biyya rakkina duraan biyya irraa baqattee dhiiftee baate sanitti rakkina sanitti deebite malee mana tokko hojjettee bartee mana afurii hin hojjettu sababiin isaa afuriif hojjechuun sadiif hojjechuun jabaadha namni tokko hojjetee barraan namni tokko kadhatee barraan sadiin kadhatu abadan sababiin isaa tokkichi inni waanuma hundumaa uume isa erga ta'e tokkicha kadhatee irraa argata taanaan sadiitti maaltu si rakkisere afurtu maaltu si rakkisere kanaafi garaa keessan kutadhaa namni rabbii tokkichatti tokkichaan amannaan qalbii isaatiin amannaan garaa waaqa sadii hin deebi'u isa humna isaatiin waan tokko godhuu hin dandeenye isa akka ofii namni nama akka ofii deebi'ee waaqessu abadan wallaaluma waaqessuu danda'a eega gara rabbii isaa tokkichaatti deebi'e immoo allaqe intaha al-amru xumurameetiin jira kanaaf garaa keessan kutadhaa jajjabaadhaa yoo rabbi isinii laaffise isinilleen karaa dhugaa barbaaddadhaa amantiin tokkitti karaan dhugaas tokkitti namni jannata seenus tokkitti inni sun immoo kame kan jedhu barbaacha keessan kanaan achitti nama islaamummaa qabateen dararanii rakkisa jettanii yoo addan wallaahi ofii rakkattan wallaahi laadiim ofii rakkattan kanaafi jabaadhaa ijoolleen gara islaamummaa dhuftan jabaadhaa akkuma sabboontu kana gadhaabadhaa isinillee rabbiin gadaa dhaabu murannoo godhadhaa kutadhaa gadhaabadhaa wanni fedhe yoo isin qunnamerre kun jiruu biyya duniyaati jedhaati bira darba gara jiruu akhiraa keessanii jabaadhaa isiniin jedha jazakumullahu khairan achabbaa caalii Abu Talhaan illee jiranii ani maayikii isinii dabarseera مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبا جالي أما سنين دول سألكم خيرا والله سبونتم قرصة قد جردوا وافمتي حواسهم دابلاتي نون اللي كالتي هدونك أبسيستي جزاها الله خيرا وأثبتها ربي قد أبيشي رافاكنو دابلتان قرو قرصة جماوي فكين جماوي مؤلفوتاف كنيتي مؤلفوتاف abdiin dhagaa jirta keessuma warra mu'allafootaatii fi gorsa guddaa qajeelfama guddaa warra gara amantaa islaamaatti dhufe eessa dhaabbatanii akka haasa'uu qaban eessa dhaabbatanii akka deebii kennuu qaban kallattii bareedaa fi qajeelaa laattee jirti fakkeenya bareedaa illee taatee jirti namni muslimaa bakka kabajaa dhaabbatee akkatti konfidensiidhaan haasa'a inshallah rabbiin sabaata siif haa kennu jabaadhu buleettii keenya rabbii waan irra jirtu irratti si haa gargaaru akkasuma obboloonni keenya maatiin keellee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaatiin fedha isaatiin humna isaatiin gara isaatti gara amantaatti jaallattee filatte kanaatti rabbiin siif haa qajeelchu maatii keellee hiriyoota keellee du'aa illee kanadha kan si goonu
atillee maatii kee kanaan duraaf du'aa gochuun akkasuma tola itti ooluun akka isaan amantaa qajeelaa kana jaallatanii si wajjin gara jannataa deeman taasisuun sirraa eegama. Fajazakillahu anna wa anil muslimiina khayran. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Abbaa Caalitti fufaa. بريدة وانسين جدا سلما جدا نتي اكتفاء تانا نكتفي بكلامكما وبرأيكما وبكومنتكما بارك الله فيكم عندك يسانو إيش نمرة الرب شيء تايسو نمالو نمجيسوني تكا أمامات إسلام ما دودو بدي بسون دنديني نما يفتشون نمالو نما كركرسون نما هيدون نما ميدون أمامات تكا وهندما تاس गए बबल्लाचा जिना चर्ची बिन्ने दुरानी कनाडा के सत्तिरा अवरोपा के सत्तिरा मिना में कंजन इथियोपिया के सत्तु चर्ची बिन्ने मस्जिद जीरा जिरा अल्हम्दुलिल्लाह नमसारी साथी मनसावी कायरू ए गल्लेर अल्हम्दुलिल्लाह लोल्ले मिथि रब्बशने मिथि नमनी दुगा हुबते चर्ची सा मगर मस्जिदाती अकजी जीरो गोचारा यादा सा इलालचा सा नोनी मना गड्डाबते tokko gara masjidaatti jijjiirurra namni dadhabduun tokko ideoloojii isaadha. Ideoloojii namni kan biraa fuudhee itti caanee ilaalcha mataa isaatti caanee of keessaa baasee isa jijjiirratee gara islaamummaatti deebuu isaan nu gammachiisanooni. Kanaaf fagoo deemaa jirra achi geenyeerra as geenyeerra seenaa nu achi geenyeerra achi sanatti yoo dandeessan nu duuka deemaa isiniin jenna. Nu qaqqabadha. Kanaaf isichi nu qaqqabsichi wata kallee eenyu waa tokko nu gochuun hin danda'u. Nama ajjeesuudhaan, nama hidhuudhaan, nama miidhuudhaan, nama doorsisuudhaan wanti amantii islaamaa dugduubatti deebisa jedhamee yaadamu yoomillee rabbi subhaanahu wa ta'ala al-izzatu lillahi wa lirasuulihi wa lilmu'miniina walakinna al-munaafiqiina laa yafqahuuna jee rabbiini izzaan jabinni kan eenyuti kan rabbiiti